jaalala keessa seenuu danda'a jechuudha. Namni dhalate amma dhumaatti otoo dhiira ta'e otoo dubartiin jaallatiin yookaan dubartii taate otoo dhiira hin jaallatiin amma dhumaatti qobaashee yookaan qobaasaa jiraatu fayyaadha jennee yaaduu dandeenya. Ani immoo fayyaadhaa fayyaa miti isaanii caalaayyuu hin jiru yoon jedhe naaf salphatayyuu. Namni akkasii maaliif yeroo hedduu namoonni tokko anaan jaalalli nan qabu jedhaniiti odeessu. Sobuun. Egaa dhaggeeffattoota keenya warri jaalalli na hin qabu jechaati jirtan keebeekiin sobduu siniin jechaati jirti. Lakki dhaggeeffattoonni keenya jaalalatti warra amananii tarii namoonni an jaalalli nan qabu jedhanii aadatan kunniin cirumaayyuu jaalala keessa kufanii yeroo isaaniitti jaalala isaanii ibsachuuf illee sodaadhaan qabaman yookaan immoo isaan jaalala isaanii ibsachuuf illee yeroo isaaniitti miidhamantu jira jechuudha jedhee yaada. Sirriidha keessattuu karaa kana dubartoonni yeroo hedduu ni miidhamu. Utuma jaallatanii jiranii hin jaallanne anoo jedhanii yeroo isaaniitti of keessatti qabatan. Wanti ukkaanfame kun immoo rakkisaa ta'uu danda'a. Kanaafuu ifatti baasanii himachuun kun kara lamaaniinuu waan fala fidudha jenneetu amanna jechuudha. Egaa ammana yoo jenne gaafa namni jalqabaanii jaalalaan qabamu miira akkamitti itti dhaga'ama waan akkasii waan jettee natti fakkaata obsime ati amma ammaatti jaalladheen beeku naaniin jettu miira gaafa jalqaba jaalalli si qabumee akkam ture? Yaa jaalalaa jetteere dubbannu wayyuure Salomoon Dannaqaatu yeroo waa'ee jaalalaa akkam akka jaalallee nama godhu yeroo inni ibsu jaalala akkam nama godha yaadaan dhiiga namaa hodha jaalalli waan baay'ee nama godha jaalalli ija namaa jaamsa jaalalli of nama jedheeti kan inni weellise kanumarraa kaaneeyyuu yoo ilaalle jaalalli keessattuu yeroo jalqaba nama qabummoo nama huuqqisa kan jedhan sunis jira. Anillee huuqqadheen argine yeroo hedduu yeroo hin jaalladhe irratti huuqqachuu kiyyaan argine garuu yaadaan baduu kiyyaa waan hin arginetti fakkaata. Nyaata faana nama jibbisiisaa jedhama. Eeyyeen garuu hedduu nyaatatti garaan jabaadhu beektani. Maalumaaf namoonni akka keenyaatti garaan jabaan ni jiraachuu danda'u. Kan immoo ciraasaa nyaata lagatee huuqqatee manaa ba'uu dhiisee halkanii guyyaa waa'ee nama sanaa yaadu kan hirriba dhabee baay'ee dararamus jiraachuu danda'a. Egaa akkuma namaatti amallee adda addaa jiraachuu danda'a. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaatii jirtan qophii dambalii jaalalaa fi qophiin dambalii jaalalaa keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Egaa dhimmuma kanaan wal qabatee mee dubartiin tokko nama tokko jaallattee yookaan immoo nama qalbii ishee hawwate wayii jaallattee waan isheen jechuun barbaadde waanuma muraasa siniin jenna walaloodhaan aniif obsiin. Dhaggeeffattoonni keenyas qabiyyee walaloo keenya irraati erga walaloo keenya maal akka ta'e hubachuuti danda'u mee walaloo kana dhaggeeffanneeti immoo ammas walitti deebi'a.